እናትና አባቴ በህይወት አላችሁ ይመጣሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በቅርቡ እንደሚለቁኝ ተስፋ አደርጋለሁ። እሺ በቅርቡ ግን እሄዳለሁ። እሺ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ ነው የምለው። ሌላ ምንም ማለትም እኔም እናትና አባቴ ጋር በሰላም እንድኖር ላኩኝ። እናትና አባቴ በህይወት አላችሁ ይመጣሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በቅርቡ እንደሚለቁኝ ተስፋ አደርጋለሁ። እሺ በቅርቡ ግን እሄዳለሁ። እሺ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ ነው የምለው። ሌላ ምንም ማለትም እኔም እናትና አባቴ ጋር በሰላም እንድኖር ላኩኝ። ጎዲና አኒ ታምሩ ቦሩ ሸበሎ የለማ ዳላታ ጋንዳ ዲቢሳ ኦጎ ጎዲና ጉጂ ሊታ የለማ አና ቡሌ ወራራ ካን ኑፈ yomu ta'u anas gazdatan giddiidhaan waan biyya kanana fidaneef lola loltaa'edhaan uummata Tigraay akka cafaacafanu giddeetaa nutti kennane waggaa tokko keessa tureen booda ammaa fi uummata Tigraayiitiif warri nu ajaju hundi waan nu gatee nu biraa deemeef ofii baqatanii makiinaa waan ba'aneef waan ta'e nu dhabnee ennaan nutis giddeetaarra harka kenninee jirra. Kanaafis lubbuu teenna yeroo hunda akka bishaanii yaatus amma waan nunnuufi du'a kanarraa ofi oolchine biyya keenya finaxaa baanee akka gallusi ammas kabajaan mangistii Tigraay gaafanna jedhe dhiyeeffadhee jira ani gama kiyyaan. Ammas kanaati eega qabameen boodas akka onee gishanee keessa seenes dalagus fedhiinsa waan qabuufi amma jammaree seenee jira. Anis kanas waan ta'eef humnaan duruu waa ittiin oofaneef uummanni Amaaraa kun waan lubbuu Oromoo cafuu barbaaduuf ammaan jammaree ishaan keessa hojjetu hin barbaadu. Ani maqaan kiyya Muhammad Usmaan Muummee Jaamaa guddina Harargee Bahaa aanaa Fadis dhaladhee guddadhee gadi galoon akka waan jirtuutti fiddee as keessa nu galchitee faraqaa meeqa uummata Tigraay wajjin xifannaa meeqa waliin nu buuftee nu ganuu malee ifiif nu sobuu malee bu'aa isiidhaa waan hin agariniif nuti qaama keenyaa wajjin ona shaneedhaa wajjin taanee hojjechuu waan barbaannuuf yeroo meeqa hawwiin keenya duraanuu kana ture. Gantuu hulii jalaa baane dhiifamaa wajjin mootummaa Tigraay nuti ni galatoonfanna lubbuu keenya nu baasuudhaaf. Baay'eedha galatoonfanna nuti mootummaa Tigraayii fi waraana mootummaa Tigraayis baay'eedha galatoonfanna. Yoo nu gatuu barbaadanis fedhinnaaf nu dhiisan malee waan biraa kan nu hilaniif takkallee hin qaban. Xiyyiitii akka nuti harkaa qabnu kan harkaa qabanii beekumsa sammuu hin bilchina waan qabduuf Tigreen Itoophiyaa waggaa 27 bira dabaree waggaa 30 Itoophiyaa bulchaa ture. Qubee afaan Oromoodhaa addunyaa irratti namni ol baasee Itoophiyaa keessatti mul'ise. Muumicha ministeera Itoophiyaa Mallas Zeenaayidha. Muumicha ministeera Itoophiyaa Mallas Zeenaayidhaa dura qubee afaan Oromoo abbaa caaddaa jettee yoo kan dubbattu taate ni rashanamta. Mootummaan dimokiraasiidha. Nasfeesaa waaqni fudhate eegasii booda jarri shira isaanii raddachee jechuudha. Shirri isaanii abbaan fedhe jala taa'u jira. Goonni Tigraay didee falmachuu jira. Gaaraa fi manaanis dhiiraa fi dhalaadhaanis goonni Tigraay har'aas boruus ni falmannaa jee dhaabbatan nulleen akkasumas saba Oromootiif falmachuu ni barbaanna. Karaa dadhabaa turre malee yoo gara karaa kan argannu taane mootummaa qaama isaatii fi uummata isaatii bilisa godhuu barbaadu wajjin uummata keenya bilisa godhuudhaaf fedhii hawwii guddaadha qabna. Kanaafuu saraawwitiin baay'ee galatoomaadhaan isiniin jechuu barbaada'an irra deddeebi'ee baay'ee galatoomaa.
eeshi kuni waan dhaloota ilma namaa hunda barbaachisiisuuf salaam nagaa namni misoomaa fi barnoota jiraachuu namni Itoophiyaatti himaa ture Itoophiyaan gaafa gabroonfataadhaan bultu barnootaa fi misoomaa waddaan hin beektu muumicha ministeera Itoophiyaa. Oromootiya viidiyoo waliin daawwannee jirra jechuudha. Akkuma viidiyoo irraa hubattan ani wanni jechuu barbaadu duraan dursee viidiyoo jalqabaa ka mucaan xiqqaan booyu mucaan xiqqishoon sun ka umrii 12 moo maybe 13 hungahu ilmoo xiqqoodha. Ijoolleen argitan sun hundinuu ijoollee xiqqishoodha. Ijoollee sila middle schoolii deemuu qabdu malee ijoollee waraanaa fi geessee miti jechuudha. Ijoollee sun ijoollee xixiqqoodha. Viidiyoo boodarra daawwanne ammoo sun jarri gurguddaadha inumaayyuu. Walumaa galatti viidiyoon isin daawwattan kun raayyaa ittisa biyyaa Abiy Ahmed jechuudha. Itoophiyaa jechuun nama dhiba. Itoophiyaa raayyaan ittisa biyyaa kan Itoophiyaa sila kan biyya tiksu malee kan lammii fi fixuu miti. Walumaa galatti raayyaa ittisa biyyaa Abiy Ahmed, raayyaa ittisa bilxiginnaa Abiy Ahmed jechuudha. Raayyaa ittisa biyyaati miti. Raayyaa ittisa bilxiginnaa Abiy Ahmed jechuudha. Lola dheengaddaa TPLF fi mootummaa jidduutti dhoohe guyyaa muraasa geggeeffame lolli kuni guyyaa muraasa keessatti ijoolleen raayyaa ittisa biyyaa keessa jirtu tan Oromoo sabaaf sablammootaa dabalatee kumaatamaan wareegamtee kumaatamaan booji'amte jechuudha. Kun hundinuu kan godhe muuxannoo dhabarraa kan ka'e ijoollee xixiqqishoodha. Ijoollee xixiqqishoo rasaasa miti. Baalluuniin beeytanii baalluun yeroo bira dhukaasan baaragdu jechuudha. Ijoollee akkasiiti. Ijoollee akkasiiti. Garaa nama nyaatti. Baay'ee tokko na gaddisiise. Mucaan xiqqaan ijoolleen xixiqqishoon mucaa xiqqaa san waliin booji'aman hedduminaan warri cicciisan sun hundinuu ilmaan xixiqqishoodha. Under ageedha. Hedduu takka garaana nyaatan wallahi billahi. Ilmaan obboleessa kan kee ilma kan kee yoo ta'e obboleessa kiyya. Think about it me. Yaa Oromooti yaa nuti agartee ani akka dhuunfaa kiyyatti dhaamsa hin qabu. Ilmaan Oromoo kan raayyaa ittisa biyyaa keessa jirtaniif kan leenji'aa jirtan waraana saniif qophaawaa jirtan carraa sooshaal miidiyaa fayyadamuu yoo argitan argattanii jechuu kiyya carraa sooshaal miidiyaa fayyadamuu argattanii yoo kan viidiyoo keenya kana dhageessan taate viidiyoolee amma wajjii dhageeffanne kunniin irraa baay'ee tokko barnoota cimaa irraa barattan jechuudha. Barnoota cimaa irraa barattan jedheetiin abdadha. Ni beeyna akka dirqiidhaan gara mooraa waraanaatti oofamtanii oopshinii biraan qabdan carraa biraan qabdanii itti seenuun alatti akkas jechuudha. Akkuma agartee gurbaan dhalataa Harargee dubbate warri isin hoogganu isin ibiddatti isin oofee yeroo dubbiin jabaatte isinirraa baqataa jechuudha. Ilmaan isaanii biyya alaa erganii barsiifatan jiruu gaarii jiraatan teessoo gaarii aangoo gaarii qaban mindaa gaarii nyaatan jechuudha. Abiy Ahmed irraa jalqabee warri lola kanatti agartee ilmaan Itoophiyaa ilmaan Oromoo keessattuu itti oofaa jiru lolan taane kanaaf oofaa jiru wareegaa jiru kuni jiruu gaarii jiraatan hin du'an isaan jechuudha. Kan du'an isin jechuudha. Barnoota irraa fudhattanii waan hin taaneef hin dhuminaa mala maladhaa qawwee qabdanii fayyadamaati mala maladhaa isiniin jedha. Mala maladhaa isiniin jedha. Tataanii ammoo nu nagaya barbaanna. Peace, no war. Peace, peace. Rakkoo siyaasaa biyya sanii karaa nagayaa qofa kan furuu danda'u. Afaan qawweeti miti. Waloodhaan agartee Itoophiyaan waliin wal nyaattee civil wariin wal nyaachuun it has to stop. It has to stop. Dhaabbachuu qaba. No war. Peace. Nagaya barbaannaa jechuu